Namichi yakka dirqisiisanii gudeeduu fi yakka saalquunnamtii daa'ima isaa irratti raawwate hidhaa waggaa 12 adabame. Himatamaan maqaan isaa Shibirree Kinnisoo jedhamu jiraataa godina Arsii Lixaa aanaa Kokosaa ganda Dikkii Horaa iddoo addaa dhaaba jedhamutti. Himatamaan kun mana jireenya isaa keessatti miidhamtuu dhuunfaa daa'ima isaa to'annoo isaa jala jirtu maqaan ishee Shamshiyaa Shibirree jedhamtuu fi umuriin ishee 14 hanga 15 kan taate bakka isheen rafaa jirtutti yoo dubbatte sin ajjeesa jechuun sodaachisee afaan ukkaamsuun kan gudeede. Dabalataanis guyyaa kana boodas itti deddeebi'uun gudeeduun saalquunnamtii irratti raawwachuun ulfeesse. Namtichi kun yakka dirqisiisanii gudeeduu fi yakka saalquunnamtii daa'ima ofii irratti raawwateen abbaan alangaa godina Arsii Lixaa yakka keewwata seera yakkaa bara 1996 muraa 2 fi 654tiin mata lamaan galmee banuun mana murtii olaanaa godina Arsii Lixaatti dhiyeesse. Ragaan namaa fi ragaa mana yaalaa mirkanaa'uun manni murtichaas dhaddacha gaafa guyyaa 1/9/2017 ooleen isaa fi fakkaattota isaanii barsiisa jechuun hidhaa cimaa waggaa 12 adabe.